Nagaanii fi araarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni Ifeeraa TV hundumti keessan ayyaanni araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha baga nagaan walitti deebinee har'a dubbii waaqayyoo yeroo muraasa kan dhageenyu ta'a. Isa dura namoonni chaanala keenya Ifeeraa TV subscribe goone subscribe akka gootan hojii keenya kan akka itti nu fufsiiftan akka nuti cimneetti adeemnuuf Ifeeraa TV'n hojiilee adda addaa hojjechuu irratti kan argamu yommuu ta'u kanaaf hundumti keessan subscribe gochuudhaan akka nu wajjiniin adeemtan isiniin jedha. Namoonni yaada adda addaa yookiin immoo gorsa adda addaa illee qabaatan komentii gochuu ni dandeessu. Lakkoofsa bilbilaallee isiniif kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya keessaati har'a kutaa irratti walii wajjiniin dubbii waaqayyoo dhageenyu mootota isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kaasee kan jiru nan dubbisa. Kutaanan irratti dubbadhu baay'een isaa sanuma irratti ta'u malee waan an dubbachuu barbaadu qofaadhaan kan an dubbadhu akkana jedha. Yommus Elsaayi dubbii waaqayyoo dhaga'a. Waaqayyo boryoowwan karra Samaariyaa duratti daakuun ba'eessi akka kiiloo 7 fi walakkaa meetii tokkotti garbuun akka kiiloo 15 meetii tokkotti hin gurguramu jedhe. Lakkoofsa 3 karra mandarichaa dura namoota dhukkuba lamxii qaban 4 ture. Isaan walii isaaniitiin maaliif amma dhumnutti as teenyaa nuyi gara mandarichaa dhaqna yoo jenne achi beelli waan jiruuf hin dhumna yoo asitti amnes hin dhumna waan ta'eef yoo nu baraaran hin jiraanna yoo nu ajjeessanis inuma dhumna kottaa gara buufata warra Sooriyaa dhaqne of hin kennina jedhanis gara buufata Sooriyaa dhaquudhaaf deememmisa galgalaa hin ka'an. Yeroo daarii buufata Sooriyaa ga'an garuu namni tokko illee achi hin turre. Loltoonni Sooriyaa sagalee konkolaattootaaf sagalee fardeeniif sagalee loltoota baay'ee akka dhaga'an waaqayyo waan godheef walii isaaniitiin mootiin Eetotaa fi mootiin Gibxii akka nu rukutaniif mootiin Israa'el nutti bituu isaa ilaalaa jedhan. Kanaaf dimimisa galgalaa ka'anii sokkan dunkaanota isaanii fardeen isaaniif harroota isaanii buufata isaaniis akkuma jiran itti dhiisanii lubbuu isaaniitiin jalaa hin ba'an. Jarreen dhukkuba lamxii qaban sun gara daarii buufatichaa dhufanii dunkaana tokkotti ol galanii nyaatanii dhuganii kana booddees meetii warqee fi uffata fudhatanii dhaqanii hin dhokfatan. Ammoo deebi'anii dunkaana isa tokkotti ol galan achi keessaas immoo fudhatanii dhaqanii hin dhokfatan. Kana booddee walii isaaniitiin guyyichi guyyaatti misiraachoo himan waan ta'eef nuyi har'a calluma jechuu keenyaan waan gaarii hin hojjenne hamma lafti bari'utti yoo turre adamnuu nu argata. Kanaaf kottaa ammuma gara mana mootummaa dhaqnee hin himnaa jedhani. Iddoo kanatti kan arginu namni waaqayyoo Elsaayi biyya marfamte biyya Samaariyaa keessa taa'ee ergaa tokko yeroo isaan beela'an yeroo isaan salphina guddaa keessa jiranii ergaa tokko isaanitti dubbata. Akkas jedhee itti dubbate tun bara beelli buufatee haati ilmoo nyaachuu jalqabde waan nyaatan dhabanii rakkina guddaa keessa utuu jiraniiti boryoowwan wanti gaariin hin ta'a dubbii waaqayyoo dhaga'a isaaniin jedhe. Haleluuyaa. Boryoowwan wanti gaariin hin ta'a jedhee itti dubbate isaanitti. Yoomi boruma yoowwan kana wanti gaariin hin ta'a. Wanti isin argitanii hin beekne, wanti ta'e hin beekne, wanti faallaa jireenya keessan isa ammaa ta'e hamma waan gadhee keessa jirtu garuu borganama wanti gaariin hin ta'a jedhee isaanitti dubbate. Sanaan booda mandaruma marfamte kana keessa taa'ee haala hin yaadamne keessa taa'etu wanti gaariin hin ta'a dubbata. Namni waaqayyo iji isaa bane dukkana waan argeef dukkanadha jedhu. Girrigirrii waan argeefis girrigirriin ittiin dammaqu waanuma tokko yaanni isaa hundumtuu karoorri isaa hundumtuu waaqayyo irraa dhaga'e. Elsaayin utuma beelli jiru utuu rakkinni jiru utuu beelli hamaan buufatee jiru bor wanti gaariin hin ta'a. Waaqayyo ija keenya haa banu. Ergaa kana erga dubbateen booda namoonni lamxoonni 4 Samaariyaa keessa achi ba'anii moggaa kan jiraatan namoota 4tu ture. Warri Sooriyaa immoo Samaariyaatti as dhufaa jiru. Samaariyaan wanta gurguddaa lamaan miidhamtee jirti. Inni tokkoffaan beela guddaa keessa jirti. Inni lammaffaan immoo warri Sooriyaa qabachuudhaaf dhufaa jiru. Innaa warri lamxoonni kuni warri lamxii ta'anii jiran kuni guyyaa tokko hinuma duuna yoo duune sin duuna yoo jiraanne sinuma jiraanna jedhanii gara warra buufataa warra Sooriyaatti adeemsa jalqaban. Elaa akkas kan jedhu ganama kana ergaan waaqayyo biraan isinitti himu ati sababii eebbaa taata. Warri Sooriyaa kana bukkee yemmuu isaan ga'uudhaaf itti adeeman asii achitti adeemaa jiru gara warra Sooriyaatti. Warri kun inuma duuna abdii kutatanii safara abdii kutatan yaada isaanii hundumtuu abdiin isaanii erga cite inuma duuna jedhanii itti adeemaa jiru. Yeroo isaan adeemanii warra Sooriyaa buufata warra Sooriyaa bira ga'an
Waaqayyo miilla warra lamxoota kana akka inni makiinaa caalaatti sagalee dhageessisu taasise. Konkolaattota fardeenii akka inni ta'u taasise Waaqayyo. Akka miilli isaanii ulfaatu taasise Waaqayyo warruma lamxoota kana. Gaafa Waaqayyo dubbiin nuuf jalqabe eenyullee nu mormuu hin danda'u. Waaqayyotu jalqabe qooda isaanii. Waaqayyo dhimma keessan dubbii keessan itti darbee isiniif haa jalqabu. Sanaan booda utuma isaan adeemanii warri Sooriyaa nuuf fixuudhaaf mootota nutti biteedhan lamxii nama afuridha jedhee namni yaadu hin jiru. Sababni isaa miilli namoota kanaa konkolaattota baay'ee fakkaata. Huursaa baay'eetu wajjiniin jira. Kan ammoo kan gochaa jiru harka Waaqayyooti. Gaafaati ani qophaa godha kanaan booda homaan fayyadu kanaan booda naa dhumeera gaafati jettu harki Waaqayyoo tokko si wajjiniin jira. Harki Waaqayyoo isaanii wajjiniin waan tureef naasuu guddaa gadhiise Waaqayyo warra Sooriyaa. Miilli isaanii miilla konkolaattota fardeenii caalaa baay'ee akka sagalee dhageessisu taasise Waaqayyo. Sanaan booda yemmuu bira ga'an homtuun jiru. Warri lamxoonni kun kan nama dhibu waan ani irratti isinitti himuu barbaadu uummata keessa, biyya keessa, safara keessa, warra Samaariyaa sana keessa moggaatti achi ba'anii warra jiraatanidha. Sababa lamxii sababa ta'aniif abaarsa qabna jedhanii sababa yaadaniif warra moggaatti ba'anii jiraatanidha. Waaqayyo gaafa sababii isaaniitiif eebba fiduu barbaadu warra moggaa jiran kana fuudheetu sagalee misraachoo akka isaan himan taasise. Toora namniif biyyi safarri ollaan namni kamillee toora isaan keessaa si baasan keessaa Waaqayyo gana toorichatti si dabalamatiin dursaa si taasisa Waaqayyo. Toora isaanii fuuldura si dhaaba Waaqayyo. Utuma isaan mataa sitti raasanii utuma isaan eessayyuu hin geessu. Ofumaati utuma isaan siin jedhanii mataa si godha Waaqayyo. Haalleluuyaa. Sababa eebbaa hin taanadhanii yaadanii beekan jarri kun abaarsan nurra jira nuti abaaramoodha jechaa deemu. Waaqayyo immoo ati sababii eebbaati jedheen. Dhagahi namni viidiyoo kana ilaalaa jirtu maqaa gooftaa Yesuusiin ati abaarsaaf miti kan uumamte sababii abaarsaa ta'uu miti kan uumamte abaarsi sirraa cabeera ati sababii eebbaati har'aa kaafte. Amani maqaa Yesuusiin ati sababii eebbaati. Ormiyyuu siin eebbifama, maatiin siin eebbifama, biyyi siin eebbifama, naannoon safarri hundumtuu siin eebbifama. Ati mucaan Waaqayyo kun sababii eebbaati ati. Waaqayyo sababii eebbaa isaan godhee dhaqanii gaafa ilaalan boojuun baay'eedha. Diinni isaanii immoo baqatee sokke. Waan safara isaan itti duuna keessatti salphanna baqadhannee yoo duune wayya jedhanitti Waaqayyo ulfinaan isaan kabajaa. Safaruma nan du'a nan salphadha bakka kanaan booda kun akkasidha jette keessatti Waaqayyo ulfinaan si ilaala. Achuma keessa moo'ichaan deddeebita. Haalleluuyaa. Ati sababii eebbaa taata. Warri lamxoonni kun yemmuu bira ga'an boojuu baay'eetu jira. Waan fudhachuu danda'an wanta baay'eetu jira. Meetii baay'eetu jira. Warqee baay'eetu jira. Sanaan booda fudhatanii kana yoo calluma jenne gaarii miti jedhanii misiraachoo himuutti deebi'an. Duruu uummata keessa hun jiraatan moggaa jiraatu. Safarri isaan jiraatan beekamaadha. Qoonni isaanii beekamaadha. Namatti dabalamuu hin danda'an. Waaqayyo boojuu harka isaanii keessa kaa'e namatti isaan dabala. Har'aa kaasee waan tokkoon siin jedha maqaa Yesuus Kiristoosin boojuunati yeroo dheeraadhaaf waggaa dheeraadhaaf eegaa jirtu harka kee kan gale haa ta'u. Har'aa kaasee Waaqayyo laa toora namoota fuulduraa akka si dhaabuufan waan haaraa tokko boojuu haaraa tokko Waaqayyo biraa sii kadhadheera siif haa ta'u maqaa Yesuusin. Sababii eebbaa sanaan booda deebi'anii Waaqayyo akkas godheera warri Sooriyaa hin jiran Waaqayyo wanta inni hojjete ilaalaa guyyichi guyyaatti misiraachoo himnuudha jedhan. Dukkana jiru kan cabsu sagalee misiraachootu ba'eef. Beela jiru kan cabsu sagalee eebba haaraatu ba'eef. Dukkana naannoo kee jiru kan cabsu misiraachoo haaraan si dhageessisa. Waaqayyo gooftaan akkasiin jedha ati sababii abaarsaa miti ati sababii eebbaa taata. Ati mucaan Waaqayyo kun sababii eebbaa taata. Amani dubbii kana sababii eebbaa si taasisa Yesuus. Haleluuyaa. Sababii eebbaa ta'ani misiraachoo himuu jalqaban deebi'an. Namatti dabalamna jedhanii yaanne Waaqayyo namatti isaan dabale. Warra misiraachoo himan ta'an, warra hiran ta'an, warra boojuu hiran ta'an. Har'a wanti tokko illee harka kee irra hin jiru. Wanti si bira jirus xiqqoo ta'uu danda'a. Waaqayyo bor boojuu hirtuu si taasisa. Nama nana bor Waaqayyo nama boojuu hiruu si taasisa. Maqaa gooftaa Yesuusin dubbiin kun siif haa ta'u amani bor ati boojuu hirta. Namni har'a wanta tokko hin qabne, namni har'a nan argadhaa kun akkasidha jettee yaanne nama boojuu hiruu si taasisa Yesuus. Sanaan booda deebi'anii misiraachoo himan. Gaafa Waaqayyo sababii eebbaa si taasisu olmaa Waaqayyoon dagatiin. Dhugaadha Waaqayyo sababii eebbaa si taasise. Waaqayyo gooftaan keenyatti amanatte utumati abaarsa keessan jira nan rakkadhe jettu sadarkaadhumaatti
gaafa ati fittu jalqaban immoo erga wanti hundumtuu si harkaa dhume Waaqayyo immoo tokko jedhe jalqaba sadarkaa dhumaarra yommuu ati geessu Waaqayyo dhufe ati sababii eebbaa taata siin ani sababii eebbaati lafa jirtutti ati mucaan Waaqayyo kun sababii eebbaati maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin siif haa ta'u haleluuyaa deebi'anii misraachoo himuu jalqaban namni Waaqayyo sababii eebbaa isa taasise boojuu hirmaate kana hin hira eebbifamee qobaama isaan nyaatu ofittoon ta'u warra kaaniin ga'a eebba isaa argatan kana deebi'anii dhageessisuu jalqaban kottaa ilaalaa kottaa hirmaadhaa jechuu jalqaban eebbichi jira dhuguma akka Waaqayyo jedheedha jechuu jalqaban sababii eebbaa isaan godhe Waaqayyo sababii eebbaa si'aa godhe Waaqayyo inni lammaffaan namni Waaqayyo sababii eebbaa isa godhe galata Waaqayyo dhiyeessa yoo calluma jenne gaariin ta'u kottaadhaan himna jedhanii yommuu kaan Waaqayyo sanni godhe isin himna isinis kottaa hirmaadhaa jechuu isaaniiti galata Waaqayyo sirkaa qabu hin dhiyeessita Waaqayyo sababii eebbaa si taasisa galata Waaqayyo mana keetii qabu immoo Waaqayyoon galateeffattee ofirraa beeksifte Iyyaasuun yommuu galaana Yordaanosiin adda kutanii ce'an dhagaa 12 fuudhee dadhaabe maalidha kun yoo jedhan innaan akkaataatti Waaqayyo saba Israa'eliin yaadannoo sabni Israa'el galaana kana addaan kutanii ce'uu isaanii Waaqayyo akka inni itti isa gargaare isa dhaamne maalidha yoo isiniin jedhan sabni Israa'el galaana kana Waaqayyo gargaare akka isaan ce'an dhaloonni haa yaadatu ati namumti har'ana na baarame nan du'e nan salphadhe natti dukkanaa'e yaaddoo keessan jira namni jedhaa jirtu kun akka Waaqayyo sababii eebbaa si godhu amani amma daqiiqaa kan nan dubbadha maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin har'aa kaasee sababii eebbaa ta'e maatii keef sababii eebbaa biyyaaf sababii eebbaa safaraaf sababii eebbaa naannoodhaaf sababii eebbaa nama si beeku nama si hin beekneef sababii eebbaa si haa godhu Waaqayyo sababii eebbaa ta'e sababii eebbaa ta'anii ulfina Waaqayyo fuudhanii ba'anii Waaqayyo sababii eebbaa si haa taasisu gaafa Waaqayyo si eebbisu immoo oolmaa Waaqayyoon dagatiin hin galateeffama Waaqayyo Daawit akkas jedhe ani yeroo hundumaa maqaa Waaqayyo kootiin nan eebbisa maqaa Waaqayyo keenya kan eebbisnu haala kam keessa teenyeetu jiru haaluma hin mijanne keessa leen maqaa Waaqayyo keenya eebbisnu Waaqayyo sababii eebbaa si godha Gooftaan dubbii kana nuuf eebbisuun kadhanna maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin dubbii kee kana sagalee kee kana waan nuun geesseef si haa galatu maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u amma yaa Waaqayyo Gooftaa koo dubbii kana dhaga'aa kan jiran dubbii kana na keessa keessi ani itti meera humna du'aa ka'uu kee Yesuus Kiristoosiitiin har'aa kaasanii safara jiran naannoo jiranitti sababii eebbaa ta'uu haa jalqaban La raba shiva legati jene bendasiatia. Maqaa Yesuusiitiin sababii eebbaa abaarsi si wajjiniin hin jiru abaarsi cabeera sirra. Humni dukkana humni abaarsaa cabeera sirra. Har'aa kaasii maqaa Yesuusiin sababa eebbaa ta'e. Lori dondogos malivaniatia. Sababa eebbaa ta'e maqaa Yesuusiin. Sababa eebbaa ta'e maqaa Yesuusiin. Sababa eebbaa ta'e maqaa Yesuusiitiin. Waaqayyo sababii eebbaa si haa godhatu. ofirraa fi orma gay safarumatti wanti na harka jiru xiqqoodha han akkamittiin guddachuu danda'a akkamittiin jireenyi koo jijjiirama jettu kana keessatti inni Yesuus Kiristoos warra rakkatanii beelaan xiqqoo marka isaanii irra jiru fuudhee qurxummii lama biddeeni jashan baay'isee nama kuma meeqa nyaachise har'a safuurri isaa sun hin hojjeta dhugaadha sagaleen kun har'a sin dadhabne ergaa tokkon siif qaba ganama kana wanti xiqqoon harka keerra jiru maqaa Yesuus Kiristoosiitiin harka keerratti kan baay'ate haa ta'u xiqqoon harka keerra jiru kan lalise haa ta'u xiqqoon harka keerra jiru kan baay'ate haa ta'u waanuma xiqqoo harka keerra jiru kanaan dhaloota baay'ee bira gahi hojiin kee gaa'illi kee adeemsi kee boriin kee kan eebbifame haa ta'u Waaqayyo sababii eebbaa si haa taasisu eebbaa waan isaan ilaalteef si haa galatu bara baraan maqaan kee eebbifamu ana dadhabaa mucaa kee na gargaari ayyaanni kee hunduma keenya wajjiniin haa ta'u maqaa sattiin nu jaallatte ilma kee Yesuusiitiin ameen